Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti sin qaqqabu. Akkam jirtu? Seenaa qabsoo Oromoo keessatti nama qooda guddaa qabudha. Sirboota qabsoo uummata Oromoo danuu jabeessan hedduu hojjetee saba isaatiif gumaacheera. Kana malees sirboota aadaa kan jaalalaa fi geerarsaanis ni beekama. Seenaan isaa kan hanga ammaatti hin dubbatamneef gahee inni afaan Oromoo guddisuu keessatti gumaacheera. Meeshaa muuziqaa keessaa gitaara miidhagsees ni taphata. Akkasumas walaloowwan jajjaboo hamilee uummataa cimsan kan hojjete yoo ta'u, dhuunfaadhaanis qabsoo keessatti nama qooda fudhateedha. Qabsoo Oromoo keessatti aarsaa barbaachisu kaffaluuf kututaa akka ture yeroo sumayyuu argaa turree jedhu kanneen dhiyeenyaan isa beekan. Erga wareegamee ganna 27 ta'uuf deema. Qabsaa'aa fi weellisaan kun eenyu yoo jettan Eebbisaa Addunyaa jedhama. Finfinnee Maltiimiidiyaas seenaa weellisaaf qabsaa'aa kanaa akka taanuutti qindeesseera. Chaanaalii yuutuubii keenyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Eebbisaan abbaa isaa obbo Alamuu fi harmee isaa aadde Sannaayit Kabbadaa Gosaa irraa bara 1962 gara dhumaarra naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa ammaan kana Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti dhalate. Maqaan maatiin jalqaba buggaasaniif Yitbaarik kan jedhu turee jedhu maddeen seenaa isaa. Umuriin isaa barnootaaf wayita ga'u mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Oliiqaa Dingil seenee barate. Sadarkaa lamaffaa immoo Qeellamitti barate. Qormaata seensa yuunivarsiitii fudhatee utuu qabxii eeggataa jiru bara 1991 mootummaan Dargii kufe. Abaa'oonis magaalaa Eebbisaan keessa jiraatu Dambidolloo to'achuun naannichatti buufata waraanaa dhaabe. Yeroo sana Eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo gabrummaa ta'uusaa waan hubateef akkasumas barbaachisummaa Oromoon hiree isaa ofiin murteeffachuuf qabu waan itti amaneef kanaafis qabsaa'uuf jecha abaa'ootti makame. Haala kana ilaalchisuudhaan harmeensaa aadde Sannaayit Kabbadaa Gosaa ilmi kiyya maatirikii fudhatee utuu qabxii eeggataa jiru fulbaana keessa warri keenya abaa'oon dhufanii jennaan isaanumatti makame jechuun turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin dubbatanii ture. Lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo keessatti dhalatee umurii ijoollummaa isaa qabsoo Oromootti kan dabarse Eebbisaan abaa'ootti akka makameetti jalqaba leenjii dabballummaa kan leenjee yoo ta'u, yeroo leenji'aa turettis dandeettii addaa waan agarsiiseef buufata abaa'oo kan Dambidolloo keessatti leenjisaa dabballootaa ta'ee ramadamuusaa ifoomsu maddeen seenaa isaa waabeffanne. Yeroo sana dandeettii waraanaa qofa odoo hin taane Eebbisaan dandeettii sirbaas kan qabu yoo ta'u, kennaa sagaleen weellisuu qabu kana cinattis meeshaalee muuziqaa garaa garaas keessattuu gitaara ni taphata ture. Sababa kanaaf Eebbisaan yeroo gabaabduu keessatti hawwisoo abaa'ootti makamee hojiiwwan muuziqaa keessattuu kanneen aadaa haala jiruuf jireenya akkasumas eenyummaa Oromoo calaqqisan hojjechuudhaan qabsoo Oromoo gaggeessu mul'isuu irratti gahee guddaa taphachuu danda'e. Keessumaa qubee afaan Oromoo barsiisuu irratti shoora olaanaa nama taphate ta'uunsaa ni himama. Magaalaa Dambidollootii hanga Asoosaatti deemee qubee afaan Oromoos barsiiseera. Boodas gara magaalaa Finfinneetti malee sirboota qabsoo Oromoof hundee ta'an hedduu utuma shaakaluu dabballummaadhaan gara Booranaatti ramadamee dirqama dhaabitti kenne baateera. Booranatti ergama dhaabaa erga baatee booda Finfinneetti deebi'ee hiriyoota isaa waliin sirboota qabsoo hojjechuu eegale. Kutaalee Oromiyaa keessattuu kibba lixaa giddugaleessaa fi dhiha Oromiyaa keessa naanna'ee weellisuudhaan Oromoota hedduu onnachiiseera. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Falataa mukaan soofani. Falataa binga boomani. Falataa mukaan soofure. Falataa binga boomure. Har'a ijoollee keenya hin gadoomani. Falataa binga boomani. Yookaan doomalee hin gabroomani. Falataa binga boomani. Akka taata saafaa yoo jannoomani.
Weellisaaf qabsaa'aan kun wayita haalli rakkisaa ture sanallee weelluuwwan qabsoo kan akka duubatti hin jennu walii wajjin kaan jedhuu fi weelluuwwan qabsoof nama kakaasan biroo hedduu weellisaa ture. Bacaqii boraafadheetan dhagaatti hirkadhee Oromiyaan bilisa baasaa qawwee koo fudhee jechuun illee eebbisaan weelliseera. Bacaqii boraafadheeni dhagaatti hirkadhee gaara mul'ataa tangaala qawwee koo fudhee. Bacaqii boraafadheeni dhagaatti hirkadhee bosona Oromiyaa tangaala qawwee koo fudhee. Eebbisaan hacuuccaa uummata Oromoo irra gahaa tureef onnee guutuudhaan qabsaa'aa ture. Maatiinsaa erganni isaan biraa deemellee itti deddeebi'anii of biratti deebisuuf yaalanillee inni garuu kaayyoo isaarraa duubatti deebi'uu hin barbaanne ture. Gama tokkoon seenaa fi afaan Oromoo guddisuun, gama biraan ammoo qabsoo diddaa gabrummaa keessatti qooda fudhachaa kan ture. Weellisaaf qabsaa'aan Abbaa Daabee Guduruu kun boodar muuziqaaf yeroof jireenya isaa guutummaatti kennee hojii muuziqaa hojjechuu eegale. Eebbisaa Addunyaa gara baandiitti seenee muuziqaa kaasettaan baasuusaan duratti dandeettii gitaaraa qabuun sirboota qabsoo fi aadaatiin waraana bashannansiisaas ture. Bara afaan Oromoo dubbachuu rakkoo ture sanatti addi bilisummaa Oromoos qubee aabaa caadaa barsiisuun dhaloota ija banachiisaa fi qaraas ture. Warra kana godhe keessaa eebbisaan isa tokkodha. Ga'ee qabsaa'aan kun qubee afaan Oromoo barsiisuun afaan Oromoo guddisuu keessatti qabu namni hedduun hin beeku ture. Sababi isaas hedduun namaa Eebbisaa Addunyaa weellisummaa isaa qofaan beeka. Bara 1992 erga ABO'n chaartarii keessaa bahiitii booda Eebbisaan hiriyoota isaa waliin ta'ee dhaabatti dabalamuuf wayita imalaa jirutti lixa Oromiyaa magaalaa Caanqaatti qabamanii hidhaman. Erga hidhaatii ba'anii booda Eebbisaan Tottoobaa Taaddasaa Margoo fa'i waliin ta'uudhaan baandii Gadaa hundeessan. Artist Eebbisaa Addunyaa nama jajabeessa, goota, daabee lulee, nama gara laafessaa fi dhala namaa hundaaf waan gaarii yaadu, waan garaasaa nama ofitti amanamummaan fuulaa fuulatti dubbatu akka turellee ni himama. ABO'n chaartarii keessaa ba'ee geggeessitoonni dhaabaas biyyaa baqatanii erga ba'anii boodas maandhee ABO biyya keessatti dhoksaadhaan socho'aa ture. Yeroo sana Eebbisaan sirba isaatiin hammeenyaaf yakka mootummaan Itoophiyaa uummata irraan ga'u ibsuu hin dhiifne. Eebbisaan baay'ee ija jabeessa, kan hin sodaannee fi ifatti hojii shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan ga'u balaaleffachuu irraa duubatti jedhee hin beeku. Deeggarsa WBO'tiif qabus amma dhumaatti ittuma fufee turuun isaas ni himama. Haalli sirna bulchiinsa yeroo sana ture hojiilee muuziqaa keessattuu walleewwan qabsoo Eebbisaan hojjeteetiin yoo ilaalamutti daran ulfaataa akka ture hubachuun rakkisaa hin ta'u. Kanarraa ka'uudhaan haalli sirna siyaasaa yeroos ture lubbuu isaatiif sodaachisaa waan ta'eef maatiif kan isatti dhiyaatan biyya keessa jiraachaa hojiiwwan qabsoof nama kakaasan hojjechuu akka inni dhaabu yookaan biyya akka ba'u itti himanis Eebbisaan garuu booddee koottis galagalee hin ilaalu. Kanatu ta'e sanatu ta'e hin jedhu. Aan seenaa hojjechuu irraa booda hin deebi'u jedha turee jedhu kanneen dhiyeenyaan isa beekan. Walaloon sirboota isaatii yoo ilaalamu Eebbisaan of kennee waanuma wareegamu fakkaata turee jechuun kanneen cimina Eebbisaa ibsan hedduudha. Eebbisaan sababa jajabeessa ta'ee fi ifaan ifatti ajjeechaa fi sarbama mirgaa mootummaan Itoophiyaa raawwatu balaaleffatuuf ofuma isaayyuu xiyyeeffannaa mootummaa keessa akka seenu isa godhe. Eebbisaan nama baay'ee jabaa ture. Onneedhaanis dandeettii muuziqaatiinis goota ture jechuun jaallan isaa hedduutu isa ibsa. Eebbisaan hojiiwwan muuziqaa aartistoonni Oromoo kan akka Hirphaa Gaanfureefaa hojjetan keessatti qooda akka qabutu himama. Keessattuu gama walalootiin. Fakkeenyaaf sirba Booranaa waa xiqqoo bashaadduu jedhu walaloosaa Eebbisaa fi Biqilaa Guyyootaa waliin kan barreessan yoo ta'u
wallee kanas kan gitaaraan isa shaakalsiise Eebbisaa ta'uu Hirphaan kanaan dura dubbatees ture. Geerarsaan ergaa dabarfachuu qabsoo jajjabeessuu fi uummati mirgaaf akka falmatu kakaasuu keessatti ga'een Eebbisaa yoomiyyuu hin dagatamu. Keessumaa walaloo geerarsa isaa namni seenaa isaa hin beekne bishaan gabateerraati jedhu keessatti Eebbisaan utuu funyoon hin jirree funyoo dheeraan hin jirree maaltu muka yaabbataa damma nyaachuuf abdataa utuu seenaan hin jirree yoona maaltuuf yaadataa eenyummaa isaan dhaadataa adaraa yaa Oromoo koree koree dhaabbadhaa galmee seenaa qoradhaa namni seenaa isaa hin beekne bishaan gabateerraatii gara argeetti jallata jechuun Oromoon seenaa isaa beekuu akka qabu dhaamsas dabarsa. Utuu finyoon hin jirre ijoollee finyoo dheeraan hin jirre maaltu muka yaabbata maaltu muka yaabbata damma nyaachuuf abdata utuu seenaan hin jirre yoona maaltuuf yaadata yoo namaaf toof yaadata eenyummaa isaan dhaadata adaraa yaa Oromoo koree koree dhaabbadha galmee seenaa qoradha galmee seenaa qoradha namni seenaa isaan beekne bishaan gabateerraati gara argeetti jaallata. Walaloon geerarsa kanaa kaleessa har'as ta'e gara fuula duraatti uummata Oromootiif ergaa jabaa qabdi. Eebbisaan sirba isaatiinis kan diina baay'ee cabse ta'uun ni himama. Yeroo sana Eebbisaan dabballees weellisaas ture. Hojiiwwan muuziqaatiinis nama waldaa Maccaa fi Tuulamaa jajjabeessaa turedha. Eebbisaan geerarsa isaatiin ergaa gurguddoo dabarseera. Akkas jechuun baballiin luluucca'ee dalga galee ciciisaa allaattichi joobiraa samii keessa barrisaa yaa haadhoo koo jabaadhu hin boo'in maal abbaasaa yeroo isheetti tura malee dudda keeyyuu nan baasa abbaabbuu hin yaadda'ini ilmi koon du'a jettee inni isaan kaaniif roobe nuun karfaffaa'u seetee yaa biyyoo nan nyaatinii jechaatti fufa. Afaan keenyaan dubbannee karaa deemuu dadhabne yaa bunaan daraarinni amanarree bitutti narra baabeetutti yadu'aan awwaamini. Yadu'aan awwaamini yaa biyyoon nyaatini ammumaan beleessummaa ija kiyyaan argutti. Eebbisaan geerarsa isaa kana keessatti yaa biyyoon nyaatini ammumaan bilisummaa ija kiyyaan argutti jedhee geerara. Qabiyyeewwan walaloo geerarsa isaa kanarraas aartistiif qabsaan qaalii kun lubbuun jiraatee bilisummaa ijaan arguuf hawwii guddaa kan qabu akka ture hubanna. Kana malees walaloowwan ergaa jajjaboo baatan yeedaloo hamilee namaa kakaasu waliin dabaaluudhaanis weelliseera. Baddaa baalee ta'anii qamadii dhabuun farraa garbuu dhabuun salphinaa akkas tattaafatanii garbummaatti hafuun farraa mirga dhabuun salphinaa jechuun quuqqaa garaasaa keessa jiru baasee himataa ture. Baddaa baalee ta'anii ijoollee baddaa baalee ta'anii qamadii dhabuun farraa. Qamadii dhabuun farraa garbuu dhabuun salphina akkas tattaafatanii gabrummaatti hafuun farraa mirga dhabuun salphina. Dhuma irratti garuu akka inni dhaammate ta'uu didee bilisummaan hankaakee irbaata dachee ta'e. Eebbisaa Addunyaa albama tokkitti hojjetee darbe keessatti walleewwaniif geerarsa yoomiyyuu dhaggeeffatamanii hin quufamneef walaloowwan ergaa cimaa dabarsan 11 kan hojjete yoo ta'u sirboota mata dureen isaanii Sayyee, Shiinaa, Woboo, Magaalleekoo, Diigeoo, Falmataa, Haadha Dhiiraa, Arrabaan, Abaa'oo Jabeessaa fi Cidha jedhan 10 dabalatee geerarsa tokko albama isaa kanaan gurra uummata jaallatuu fi qabsaa'eetiif ga'eera. Qabsoo bilisummaa Oromootiif geggeeffamus finiinseera. Walumaa galatti walaloowwan wallee isaa keessaa kan hin jaallatamne hin jiru yoo jennu dhugaarraa kan fagaatu miti. Eebbisaa Addunyaa eenyuun akka ajjeefame akkasumas haala akkaataaf bakka wareegama isaa irratti yaadota eeraman tokko ta'anis Eebbisaan erga lukee mootummaatiin ajjeefamee booda bakka reeffisaa itti argame irratti garuu yaadota garaa garaatu dhiyaatu. Inni jalqabaa gabaasa Oromiyaa Sappoort Group Press Release onkoloolessa bara 1996ti. Akka gabaasa Oromiyaa Sappoort Group Press Release number 14 kan onkoloolessa bara 1996 himutti weellisaa sabboonaa Oromoo Eebbisaa Addunyaa fi hiriyyaasaa Xannaa Wayyeessaa ergamtuu humna nageenya mootummaa Itiyoophiyaatiin
gaafa hagayya 30 bara 1996 ajjeefame. Yeroo namoonni meeshaa waraanaa hidhatan mana isaa cabsanii seenan Eebbisaan mana isaa kiraa kan naannoo Shiroo Meedaa jiru keessa jira ture. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti reeffi mana keessaa harkifame konkolaataa Land Roverii kan lakkoofsa eeyyama mootummaa qabutti fe'ame. Ergamtoonni mootummaa warri isa ajjeesan jalqaba namoonni karaarraa akka sokkan godhan. Namoonni dhukaasa qawwee dhaga'anii manaa gadi ba'anii ilaalan gara manaatti akka ol deebi'an ajajaman. Reeffi isaanii guyyaa itti aanu hospitaala Minilik kutaa reeffaa keessatti argamee kan jedhudha. Odeeffannoon inni lammaffaa ammoo reeffi Eebbisaa hospitaala Minilik keessatti osoo hin argamin dura naannoo Ashawaa Meedaa bakka Taaxaq jedhamu fulaa mooraa waraanaa turetti geessanii waraabessaaf kennan. Qonnaan bultoota naannootu reeffa waraabessa harkaa baasan jedha aartist Tsaggaayee Nammoo. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan wanti sammuu namoota hedduu keessaa hin banne yoo jiraate Eebbisaan du'ee naannoo torban lamaan booda kan harmeen isaa yaa'ii Maccaa fi Tuulamaa irratti affeeramanii dubbatanidha. Harmeen Eebbisaa yaa'ii Maccaa fi Tuulamaa irratti affeeramanii sagalee guddistuu qabatanii mucaan koo hin duune kan inni du'e lammii isaa fi kaayyoo isaatiif garuu amma du'eera jedhan deebisanii. Sababni isaa utuu mucaa tokkollee godhateera ta'ee isa laaleen obsa ture. Amma garuu dhala waan hin qabneef Eebbisaan du'eera jennaan hunduu wayitaboo haasaa dhaabanii addaan kutan. Kun taatee yoomiyyuu sammuu namoota hedduu keessaa hin bannedha. Walumaa galatti Eebbisaan addunyaa kanarraa kan darbe hagayya 30 bara 1996. Lubbuu weellisaaf qabsaa kanaa Rabbi kan jannataa haa godhu. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godha. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti. Nandidinii dubbiitiyya nallee yakkinii garaa kiyya. Nandidinii dubbiitiyya nallee yakkinii garaa kiyya. An barbaadee asi dabee garam jirta faateetiyya.